hidhattoonni mootummaa Somaalee aanaa Cinasanitti waraana banuun namoota 6 lubbuun dabarsuutu dhagahame. Akkasumallee namoonni 3 madaayanii mana yaalatti akka wallaanamaa jirantu dhagahame. Akkasumallee waraana guyyaa 2 dura taasifameen loon hedduu akka saamanii fi akkasumallee konkolaataa karaa socho'aa jiru irratti tarkaanfii fudhatuun namoota 2 shufeera makiinaa keessaa buusuun ajjeesuu isaaniitu dhagahame. Akkasumallee namoota hedduu karaa bakka Gololcha jedhamutti jechuudha loon hanga habbaa 30 bakka tokkotti saamuutu dhagahame jechuudha. Akkasuma ammallee guyyaa 2 dura jechuudha aanuma Cinasan bakka Qocaraa jedhamutti jechuudha namoota loon isaa tikfatu loon isaa irraa saamanii akkasumallee isallee akka rasaasa itti dhaanii bakkatti qaama isaa madeessantu dhagahamaa jira. Uummanni Cinaksan boo'icha keessa jira, roorroo hamaa keessa jira uummanni keenya. Kanaafuu sagalee haa taanuufiin dhaamsa keenya akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan meerra kanarraa waa jenna xiqqoo isaa gabaabsineetuma jechuudha. Yeroo hedduu uummanni kun booyaa jira, iyyataa jira, dhumaa jira. Amma faroorroon daangaa darbee jira kan baha Oromiyaa kun jechuudha. Kanarraa waa jenna namoonni chaanala keenya haaraa taatame sabiskiraayib godhaatii guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya waqtaawaa yeroo irratti hundaa'e gaggabaabsinee isiniin geenya. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkuma beekamu bara wayyaanee irraa kaasee jechuudha uummanni Harargee kun akka malee daangaa irratti miidhamaa jira. Amma immoo waan hedduu nama dhibu godina Harargee bahaa aanaa Cinaksan hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee jechuudha weerara lafaatiif bobbaase mootummaa weerara lafaatiif gara uummatatti bobbaase jechuudha. Uummata irratti waraana banuun namoota nagaa jechuudha tikfatee qotee bulaa namoota nagaa namoota meeshaa hin qabne sabaan Oromoo kan tahan namoota 6 ajjeesuun namoota 3 immoo akka madeessanii jiran maddeen gamasii yeroo kana nuun gayan ni ibsu jechuudha ni mul'isu. Daawwattoota keenya hedduu waan nama gaddisiisu maatii fi ollaa isaanii rabbi ajajjabeessu silaa torbaan kana gadduma keessa jirraayyuu. Hundaafuu mootummaa waan kanatti furmaata laatuu qaba jenneetuma amanna jechuudha. Silaa eenyu harka keessaa qaba eenyu duuba akka jiru kun namuufuu ifa kun waan nama hundatti gaafii uumuu miti. Kanumaan wal qabatee aanuma Cinasan araddaa qaalidaa warra Siyyoo ganda Tamaam jedhamutti jechuudha wiixata darbee fulbana 16 bara 2025 jechuudha haleellaa hidhattoonni naannoo Somaalee uummata irratti banteen jechuudha lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi saamamuu himaa jiran jechuudha jiraattonni naannoo sanii dubbataa jiranii. Akkasumallee yeroo hedduu nulleen gara fuula peejii keenya illeetti maxxansaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee kun hidhannoo ammayyaa hidhachuun halkan dhufanii jechuudha naannoo gandoota jechuudha bakka namni jiru jechuudha buluun wayita ganama uummanni hirriibaa ka'u jechuudha dhukkaasa irratti bananii akka jiranillee maddeen gasi yeroo kana nuungaan ifaan ifatti lafa kaanii jiran jechuudha. Hidhattoonni kun ajjeechaa raawwachuun cinatti jechuudha qabeenya uummataa saamaa barbadeessaa kan dandayan fudhatanii akka deemaa jiran jechuudha. Namni gamas yeroo kana nuun ga'e bal'inaan nuuf himee jira jechuudha. Hedduu kan nama gaddisiisu qabeenya fudhatanii kan dadhaban ibidda itti qabanii haala suukanneessaa ta'een jechuudha. Namoota illee uleentumaa kan dandameef lubbuu baasaa adamsaa akka deemaa jiranii dhagahamaa jira. Kanammoo mootummaan naannoo Oromiyaallee jechuudha maaliif akka callisee diina daangaa isaa cabsee uummata isaa duguugaa jiru kana maaliif akka callisee kun nuuf hin galle jechuudha. Uummanni amma riphee taa'u kun gaafa mootummatti ol ka'ee waa hedduu uumuu danda'a jechuudha. Kun uummatallee mootummaa irratti kakaasuu jedhama. Mootummaan hawaasa isaa eegu kan daangaa isaa eegu kan hawaasaaf dhaabbatutu mootummaa dhaajee uummanni waan amanuuf jechuudha. Uummanni Harargee kun dhugaa dubbatuuf parsantaan 100 mootummaa kana ni deeggartii jechuudha. Garuu akkanumaan kan dhumaa jirus kan buqaa jirus kan qabeenya ofii dhabaa jirus uummatuma kana jechuudha. Daawwattoota keenya mootummaa naannoo Somaaleetiin waraanni mootummaa naannoo Somaaleetiin bobbaafaman kun guyyoota 2 durallee jechuudha daandii guddicha Cinaksanii fi Jijjigaa wal qunnamsiisu irratti namoota 2 konkolaataa keessatti akka ajjeesan ibsa.
ibsamee ture jechuudha. Aanuma cinaqsan bakka qocaraa jedhamutti nama loon isaa tikfatu loon isaa irraa saamuun loon isaa irraa saamanii jechuudha. Aanuma cinaqsan keessatti ammallee aanuma cinaqsanii keessatti bakka Wallensoo jedhamutti jechuudha. Loon 30 bakka gololcha jedhamutti immoo 45 loon 45 saamanii akka jiran ifoomee jira jechuudha. Walumaa galaayyuu jechuudha loon 75 akka saamamee jirutu ibsamee jira jechuudha. Rakkoo uummata daangaa irra jiru kana irra gahaa jiruuf itti gaafatamaa mootummaa tahuu ibsamaa jira jechuudha. Hayyoonni siyaasaa, hayyoonni adda addaallee beektonni hedduun irraa dubbataa jiran jechuudha. Rakkuma Oromiyaa keessatti tahaa jiru hundaafuu jechuudha. Itti gaafatamaan qaama biyya bulchaa jiruu fi akkasumallee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu kuni wal nama hin gaafachiisu jechuudha. Hedduu kan nama dhibu uummanni kun lafa isaa irratti akkana dhumaa qabeenya isaa irratti qabeenyuma isaa qabeenya harka isaatiin dalagate aboo kun namattuu diliidha. Dhugaa rabbii namni takka aangoo tana sheeyxana aangoo tana irra geenyaan hawaasa quba hin qabu garuu guyyuma kufee lafa ga'ee uf arga jechuudha. An kan na dhibu yeroo hedduu uummanni baha Oromiyaa kun bakka gaafa rakkoon hammaatti isaan waammatan ummatuma Harargee kana waammatan gaafa rakkoon hammaatti gaafa barcumaa gaafa kennaa gaafa argitee wanni takka dhuftu qoonni wayii dhuftu duubatti keessaa baasanii jechuudha. Walumaa galatti maaliif akka ta'e doonno waan kana irra deddeebiin dubbatalleen ture irra deebilleen ammallee nan dubbadha jechuudha. Waay maaliif barbaachisee kun yeroo hedduu waan kana mee ilaala. Amma Wallaga keessatti illee gandaan qoodamee kan dhiyoo tana bakka tokkotti namni 30 bakka tokkotti dhumee boolla takkatti awwaalame jedhee anilleen isiniif dhiyeessee turusuni harki guddaan parsantaan 29 uummata Harargeeti jechaadha. Sigalee uummata Harargeeti. Uummata Harargeerraa kana dura godaananii achi galanii gandaa wal qoodanii haala saniin akkasitti uummata sanirratti gocha suukanneessaa san raawwatanii jechuudha. Maqaa faannoodha malee jechuudha. Sinigalee har'allee immoo isaanumatti kunoo cina sanitti haala kanaan duguugamaa jira jechuudha. Loon isaanii dhabanii qabeenya isaanirraa buqqanii qe'ee isaanirraa banii har'a gadi banii haawwan keenya manguddoon keenya ijoolleen daa'imni dubartoonni daandii irratti banii kadhachaa jiranii jechaadha. Kun maaf barbaachise? Biyya mootummaa qabdu biyya seera jira. Seera jedhamee afaaniin lallabamaa jiru keessatti seerri hojiirra yoo hin oolle uummanni kun akkamiin jiraata jirana? Uummata ufiifuu hongeen uumamaatu itti bu'ee lafarra duguugamaa jiru. Qaala'insa jireenyaatiin mataan naannaa jiru. Hongeen namtolcheen gaafa itti buutu immoo qabeenya ofirraa saamamanii qabeenya ofirraa buqqaanii ka qaban saamamanii kanaaf irraa buqqaanii ija isaanii duratti ibiddaan gubata ija isaanii duratti loon isaanii bareedan gachiibsamee qalatamee nyaatama. Haala kamii mootummaa deeggaru? Haala kamii mootummaa waliin jiru? Kanaafuu qaamni biyya bulchuu waan kana atattamaan akka deebii itti laatu fi furmaata itti laatu uummata kanallee gargaarsa barbaachisaa gargaarsa isaan barbaachisu kamiinuu akka dhaqqabuu fi qe'ee isaan irratti illee warri buqqa'e akka deebi'u akkasumallee namoonni gocha badii kana raawwate kuni biyya waliin dha'uudha. Shoorarkeessaa kana akka tarkaanfii irratti fudhatu asumaan dhaamsa dabarsuuf barbaanna jechuudha. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota keenya hedduu nama gaddisiisaa uummata keessan bira dhaabbadhaa waan dandeessaniin uummata keessa warra biyya keessafuu ijoolleen gara cina san jirtan rakkoo hamaatu jira. Biyya dawwalallee adda baafadha jechuu barbaada. Baay'ee dhugaa rabbiyaan oduu baay'eetu nagaa namoonni baay'een garasi oduu kana nu ergaa turtanillee baay'ee galatooma hundi keessanuu ammallee rakkoo hawaasni keenya keessa jiru rakkoo sabni keenya keessa jiru gara inboxii ergaa gabaabatiin gara keessatiin akka nuuf ergitan ammallee isinitti dhaamuu barbaanna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya asumarratti goolabamaa chaanaalaaf namoonni haaraa taatan subscribe godhuu hin dagatina. Guyyaa gaarii qabaadhaa kan halkan ta'eef halkan gaarii.